ammoo waan hin beeku irraa warra taarifa dalagu. Namni ija walii qabata. Oromootu Oromoo guddaa jira. Oromoon akkuma amma dubbintu yoo jiraatte anaas yoo biraa qabadhee dhufu viidiyoo kana fakkaatu. Kaan isin irraanfanne. Waan inni irra jirus qabadhee isinii dhufa. Tanabii dhuftu taasaa baanii hafti jedhanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa jirtu. Akkam jirtan fayyaa warreen biyya keessaa kan biyya alaa hundi keessan Oromooti je fayyanaa qabdanii jirtanii akkam jirtan. Egaa har'aan tana isinirraa babbadeetiin deebi'ee wanti niin badeefis akkuma beektan namni haajaa adda addaa qabaa waa hedduu takkaa jira jireenyi biyya namaa ulfaataadha. Kanumaatu isinirraa nabachiisee kanaafiin dhabamee jechuudha. Amma dura viidiyoo naan dalaguu ture ni beektan. Naafifataa fi faayizaa waliin ture osoo kanarra jirruuti namuutu addaan banne isaanis ati akkuma harkaa wal qabnu jirra akkuma beektan harkaa wal qabna bakkaan itti dhaabe achirraan isinitti deebi'a inshaallah isiniin irraanfanne har'a ammoo maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu wanni niin qabadhee dhufe egaa ijoollee teenya tana biratti mul'attu tana natti bilbilanii mana kiyya namni natti fidee natti bilbilaniiti sitti haajaa qabnaa naan ja'an. Isaan kun gaa anamma haajaa isaan fidde kaameeraa nuu kaayillee naan ja'anii bilbilaan hoggaa wantayyuu dhiiroo maali nama na beeku jeetiin yuutuuba irratti na beekan dilas waliin beeynu. Kanaaf asirratti maaltu jira seetan Yaman kana keessa waan adda addaa takkaa deemu jira quba qabdan miidiyaa keessaa Yaman kana namni wal balleessaa jira. Namni rahammata dhabeetii keessaa namni keenya wal miidhaa jira akkuma yuutuuba irratti argaa jirtan. Kanaaf waa hedduu takka osoo jirtu ganaan waan addaa qabadhee isinii dhufa. Har'a ammoo isaan kunis yuutuubaroota haaraa. Waliin beeynu asuma keessatti namni hedduudha. Akkuma namni dhufee wal nu barsiisee kutee kanaaf haajaa isaaniitiin irraa baruuf deema waan isaan naan ja'an waliin haa caqasnu nu faana bu'a. Mee dura salaamtaa isin haa ja'anii mee salaamtaa jiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota dacheetu akka nagaa hunoo warreen nagaa obboleessa kiyya hunoo saahibni jaarsa kiyyaa. Na bira dhufee natti himee hunuu gurbaanis kanaan hunjee ture obboleessa keenya dhimma saniif dhufnee akka nagaa dhimmi dhufneef gaa hunoo isinis quba qabdanii inshaallah gaa nama saahibaatuutu farahaan kanatti dubbatee sababa sanii mana dachaas keenyaa kana fidanii qajeelchanii manaa illee isa dhabee bilbila immoo olluma isaarraa fudhatee dubbisee walitti deebine jechuudha. Adda baanii dhufee reefuun tanallee kanaan jee isa bira waliin dhayinaa naan ji'eetiin achii manarraa kayyaa dachaas biratti argamna. Inshaallah gaa dhufnee yaada dhufnee illee warra milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Maraafuu akkasii gara karaan isin dabarsa. Egaa waan khayrii rabbi isin haa fidu. Mee salaamtaa jiinatis waan itti raammadhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoonni dacheetu akkam jirtan nagaa keessanii tan akkanaati gaa obboleessa keenya kana haajaa fardii bira nu fide. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jarri akkuma gunguma ni gungumanii hogguun laalu sodaachuuttis ni jiran haasawaa of keessa qaqqabanii mee waan isaan deemaniif keessaa hin baasuuf deema hin sodaatina uummata hedduu tokko dura jirtan baga dhuftan anis Oromoodha. Oromoon walitti haajama. Kanaaf mee eenyu irraa hin eegala maaliif dhuftan? Mee sirraa hin eegala? Mee akkamitti dhufuu dandeessa mana keenya? Akka itti dhufuu dandeenye obboleessa keenya tokko Abdurrahmaan Qajaaniin jaarsa isiiti saahiba kiyya. Jaarsa isiitu saahiba keeti? Yeroo dheertuu barbaadaa turre nasruu tokko barbaadu jira. Nasruudhaa jaan kafuudha. Nasruu kan yuutuuba dalagu kana? Isaa fuudhee cafaqee hunda tumee waa hunda godhu jira. Akkasirratti gaafatoonni nasruu barbaada deemu. Dachaasiin wal beekan dachaasii wal biyya
barbaadaa ooltanis qabuu hin dandeessanii. Yoonii fi dachaas dhayitanii manguddummaadhaan dachaas waan hedduu kabajuuf isa harkan darbuu akkasii gaa furmaata isa sanii waan irratti wal harkaa qaban kanaas furmaata inni itti laachuu danda'a ta'etu irratti gama kee dhufuu dandeenya jechuudha. Akkasii. Okkii galatoomaaf akka dhuftanii dhugaadha Nasruu wajjin wal beeknaa. Zamana kana walillee quban qabnu anillee yuutuubarra hin jiru na quba qabanii. Egaa anillee na quba qaban hordoftoonni yuutuubarra hin jiru turre bakka dhuftanii isin jaa. Nasruutu qabee isa harkaa qaba. Mee adda baase ati dubbii fallagoon. Jaarsa kiyya kun guyyaan sun guyyaa jummaati. Mana isaatiin dhaqaa jeeti ana biraa deeme. Mana. Edaa bakkuma jimaa bitatu suuqa keessa dhaqatti achiin Nasruu wal dhufan taate ani hin beekne garuu mana isaa jala dhaqaniiti mana gurbaa kanaatiif fuudhan. Wallee mana hin jiru hin beekne ani isaan isumarraa birtaa. Mana isaatiin jalaa baasan jette. Mana isaatii qaban. Anama gizee galgalaa'e ture singaluu numan jaa bilbila isaan dawwalu bilbila isaa namni kaasu hin jiru. Bilbilli hin kaafamu. Sarara maal ta'e muddamee osuma hin jiru halkan dheeraa kan akkanumatti taa'aa bulee ganama khalaas ofirraa hin deemee barbaadaa bakka nan jeetti. Edaa hangaa dubbiin akka tattaate hin beeku. Edaa amma kunis namni irra dawwalee gizee manaa hin deeme naan jedhan. Manaa gizee deeme boosu bira dhufu jira jee jaarsa keenya dawwallaani gadiin bahee ijoollee takkaa mana keessa jira dhaqi mana jeen. Jaartiin isaati daanuu haati mana isaa yoomii harkattee kuttee na fakkaatte. Akka sanboodee saraa dhageetti. Amma gizee irra dawwalee inni ka'ee mana dhaqe achumatti Nasruun nama itti fidatee qacam hojiisan. Kun gizee galee dhagee wayinattis dhufee nattis hime achumaan barbaade isaa kuteensa. Anamma ganama gayaa rabbi eessa dhaqeetiin barbaade osuma hin jiru narra dawwalanii jaarsa keetirraa maallaqa buusii manaan jira. Nasruun narra dawwalee maallaqa buusii irra. Bu'aa maallaqa maal akkana jaarsa kan kee waggaa 8 dura Abdulqawiitti osoo jabuu tura hojjeddeemu anaa karaa beeka jechuudhaan na dura bu'ee osoo naan deemu Abdulqawiin na gurguree na bira dabree. Waggaa 8 dura. Waggaa 8 dura. Haa Abdulqawiin kun akka carraa ta'e wal duuba qabe. Yaa amma inni kun baafatee nasiibni isa baasee kun duuba qabamus duuba jaarsa kiyyaa gurgurtee jechuudha. Jaarsa kiyya kun dallaalaa miti. Rukaa bandalau isaa wajjin waliin dhufan. Akka inni ja'utti akka amma isa dhagee ammoo jaarsa kiyya kun isaa hundee hojjechuu jira. Nasruu haqa beekanaa fi isaatu taariif hojii dhufe. Akka inni ja'utti akka Nasruun sun ja'utti. Isaan na gurguratee na bira dabree dhagaa amma inni akka inni ja'utti hin baanaan. Duuba hojii dhufanii amma dubbiin akka taate namni taariif hojii deemu hojjuma qabamu. Akkaan hin beekutti. Inni silaamoo harriba irra taariiba talagu ta'e Nasruu baara irra qabee wanni kun amata dheeraa. Amata dheeraa ture ammasiin anis hin beeku qubaa hin qabani. Amma Nasruun hin beeka biyyattillee naannoo tokko nuti dhuga. Amma Nasruun nama yuutuuba dalagu. Walittillee ni dhufna. Waan kana hin dubbatu. Ammoo waan hin beekurraa warra taariiba dalagu. Namni ija walii qabata. Oromootu Oromoo guddaa jira. Saayee akkas. Oromoon akkuma amma dubbiintu yoo jiraatte anaas yoo ta'e dhugaa dubbachuuf anaas yoo ta'e namni na gurgurate yoo ni harkamu ta'e wanni kun waan badduudha namni ajjechaarra waliin dhufa. Kana dhibbaa dhibbatti hin beeku. Yoo dubbiin tun ka jiraattu taate an amma akka nam tokkotti jechuudha tijjera dhaabee guullaadha. Haqa qaba qabuudhaaf ammoo namaatu nama adda baasa. Namni yoo ni dhugaadha haalli kun jiraatee qabee ijaan irraa baajee onna jee wal gudda'u miti akka manguddummaatti seennee wanni kun hangam takka dhugaa baruun nurra jira. Goddoo biraa qotanii deemaa dachaasayya. Goddoo biraa qotanii gurbaa shanshalataan hidhanii harkaa fi miila hangam takka dubbiin sun. Azabu jiran. Amma torbaan lama keenya waliin. Gaaga doon taraa iddoo takka fi iddoo irraa maraniiti. Isaa kanas ruun yuutuuba isaa gullaalu guyyaa takka manatti dhadha'u jira. Ani maal hanjamaan akkanaatu hin jeetumaan bira qote viidiyoo sana. Sani jaarsa keetiin. Qabee amma immoo viidiyoo irraa marutti hin jiranii viidiyoos dhiisanii guyyaa meeqan agarree an akkuma isaan godhanuu hin beeku yaabbileessa kee. Gaammati waan dandeessu yoo kana gargaaru taate karaa nagaatiin gaa Nasruu kana hin beekanaaf dhumettee isarraa amantaa akka qabdu yoo taate yoo kasii qabamu taate akka na gargaartuun fedha. Amma meena dhagaye obboleettiiti. Bareeda baga dhuftee
yoo danda'ame ni furra. Amma mee nasru namni tokko jaarsi kee nama akka nasruuti. Isuma qofaa qabee moo? Isuma qofaa qabee mana galfate moo? Namaa waliin jaaramanii jiran moo? Garee hedduutti qabaa'u garee dilatti qabaasan keessaa gurbaa tokko Khaalidoo jeniin maal jeniin hundee maal jaa maqaan isaan beeku yuutuuba darganillee isa faatumaa haadisa irraatee itti godhatanii hammama keessatti itti qollafa viidiyoo achitti irraa waraabu sunis. Khaalid. Khaalidi. Isaan hedduu yaani kan namni maqaa irraa beekne. Faraan illee Niin beekaa lachuu yuutuuba irraa. Inni illee dubbisee ture aboo kamii maallaqa illee yoo taate isiniif na hin alleejeeti yoo dubbiin dhuguma taate boo yoo maallaqa irraa qabdan taate. Karaa kamii maallaqa isinii na hin alleen jeen. Ni loli. Afaanuma hanjamaa godhuu malee karaa itti maallaqni naqamuufis nu banutti hin jiran. Amma mee dubbiin akkanaatu hedduudha dhagaa. Mii maal hin jara. Amma magaalaa tana keessa magaalaan tun dhagayi magaalaan tun magaalaa guddoo. Mush nasruu qofa nama meeqaa dubartii guddoo jira. Nama meeqaatu as keessatti magaalaa tana wal quban qabnu malee maallaqa wal bu'isaa jira. Wahuma jiru wanuma isin jettan. Ammoo nasruu ni beeynaa fi jee malee namni nuti hin beeyne nama meeqaa dubartiin keenya as keessa guddaamee jira. Tamanatti itti taphachuu jiran. Warri taariibaa kana qaba. Namni Oromoon hijaa walirraa kafalaa jirti. Hijaa wal godda'uun qaban baarirraa akka buutetti nasruu qofa osoo hin taane namni biraas akka nama godhaa jira. Namni waliif fakkaachuun ni jira. Yoo itti fakkaatee hin beekne inni immoo alaa miti jechaa ni jira. Mee duuba ammaan tana ammaan dura silaa namatti ergitanii yaaltanii jirtanii? Nama eessatti ergina nama isa beekuun garre. Halaas hagan dandeenye tokkotti haga qaama seeraatti hin deemu takkatti hagan waraqaa hunda mana Amma mucaa tokko qofaatu mana isaatiin beeka jee bara ammaa waa'ee kee dhageenyaan as deebi'e malee duraan naaf ijoolleen sanuu gara mana isaa sun kan hin beeka joo fudhannee deemu jira. Mana eenyu? Mana nasruu? Mana nasruu. Akkasitti mee deemaa yoo rabbi sun qunnamsiise ilaala akkaataa waan biraa dadhabame maallaqni akka kafalamuufitti mee haasa'e isaa jeetiin isaan qajeelchee gara kee dhufe amma. Okay. Duuba manaa fi nasruun bubbullee osoo wal quban qabne. Wal quba qabna. Asillee eegaan ganda kana galallee na bira dhufa. Eegaan asii galamaa baay'ee sadiif hin deemu. Meegaa yoo na dhage dubbiin tun hangam takka dhugaa addaaniin baafata. Laala lamma yoo na dhageedhaamte abbana tajaajila akka nama dhimma keetii tokkotti dubbii tana laaltee isaan kana gidduutti murtee qabu godhuu qabda akka ilma nama Oromoo tokkotti. Laalli yoo na dhageedhaamte isiniin kun nama biyyaatti geessanii dhufe an dirqama gaasittira haayee imman tana nasruu nama biyyattii yaate ani isaaf hin tumsaa osoo hin taanetti maqaa Oromummaatiin. Bartumsaan taatu bartumsa. Maqaa Oromummaatiin dhaabbattee waan dandeessuun nagaa gaafatatiin gara kan keedhu. Nasruu fi jaarsi keetis na biratti jimirgaa jibitaa. Ansilleen beekollaa kanatti. Anis asuma mana kan kee kana cinaa jira. Gizee amma gurbaan kun na fide guyyaa kana barbaadee namni mana kan kee beeku gizee isa fide hunoo manni kan kee ooluma kiyyee ture. Naaf ati garuu asumatti wal hin beekne malee. Umaam namni kanuma wal bara. Akkasitti kan kee kana dhufee hanga amma raabsutti dhufee rakkoo tanaan sitti dhufee egaa qullaasa bira deebi'uun yaafii gaa waan hin fakkaanne itti citteetuma laaltee dubbii tana fala akka gootu. Dubbiin hedduu ulfaatti. Ulfaachuun mataan nu garagalee. Waa malee nama qabanii amma tanasruu bakka dubbattanii dubbiin tun dubbii hedduu baasuu ta'isi. Nama meeqa akkana qabee nama harkaa qaba. Kanaaf ni baafna jaarsa kee. Akkatti baafnetti ni ba'a inshaallah. Du'aa itti godha Oromoon ifumaa bineensa walitti taane wal naanneessinee wal nyaannee maallaqa wal buusisnee dalagaa wal godhanne. Maaliif barbaachisee? Biyyarraa kaasee ilaa asitti. Maaliif barbaachisee qoon? Ammoo waan kanaan dhufe gaa ani mana isaallee niin beeka ture yoo manni isaa sanumaa jijjiirachuu baate. Dhaqee niin baafadha. Ittillee bilbilee addaan niin baafa. Kanaaf bilbilisaa kanuma tursan. Qaama jaakan amma nuti hin dawalan tokko. Yeroo hundumaan dawwala akkuma takka isaa banamu agarra yeroo takkitti guyyaa takka Khaalid na jalaa kaasee natti hanjamee adda cufanne booda takkaa bilbilii inuma bu'u. Khaalid binas wanti addaan baan yaala. Nasruun. Addaan baan jirre hangaan beekurra. Amma duuba amma isin silaa namni mana isin geessina jeesan. Namni mana nu geessina jeesanaan. Kutanii bara amma ijoollee bilbilli isaaniitu hin bu'u mayi. Itti mokoreetiin hin bu'u bilbilli isaanii. Kutanii manni isaanii ati qabeeyyaa beeytu eessa ture.
Mana jijjiirachuun dhabu kan manaan dur beekurraa isaan na bira dhufe malee amallee bira hin dhayine fagoo gala. Akkanaa himutti fagoo gala. Meegaa ni jibbaadhaa ni seenaa wanni Oromoodhaa wal qabnaa akkuma hamaa qabuun namni gaariis qaba. Ilmaan warra tokkoo miti tokko kaan asitti garaan saara buqqee janii kaan asitti hamaa dhala kaan asitti gaarii dhala. Kanaafuu namni dila kana nasruurraa quban qabu. Kanaaf. Yaa gomii amma seeniitu mamee egaa dubbii kana gaa isintu warra biyyaatiin nurrallee isintu wal beekaa. Amma ati seentee dirqama gaa raawwachiisuutti dirqamaan jaanama gama hayyaan. Akkana gargaartuun fedha. Faraqaa isaa kana barbaadu dalagaa dhiisee anillee dalagaa irraa bu'eetiin guyyaa meeqarraa fi ganti firaa nama fidatee ilmaaniin kophaa wajji mana keessa jira. Ijoolleen abbaan keenya eessi fidattee ammataa na wareere maraachuu malee wanaana. Ijoollee qaba. Ijoolleen. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa irra deebinee dhufne mee akka ijoolleen teenyatu jettu dhageessanii akkumaan isiniin jee magaalaa Yaman tana keessa kaan wal caccabsa kaan siidii nama godha kaan wal dhamaasa qiyaamaan dura Yaman irraa taati jedhanii akkasuma awwaan deemu fuula dura waan beeku quba qabdan jeetii yaada magaalaan namni. Wal arguu hin danda'u namni wooma biraa walirra yaadaa jechuudha. Kunoo hijaa wal godhaniiti akkuma agartan hijaa wal godhan hijaa amma 10 duraati nasruun irraa hin kafaladhaa ji'ee qabee harkaa qabaa jiran. Ani waan kana heelee fi harkeetiin jedha yuutuuba isaarratti. Duuba akka kun wal miidhuun tun nurraa barbaachisaa harka takkanaati. Meegaa rabbi nu haa furuu du'aa nu godhaa isinilleeni ni rakkatanii. Dhufanii na dabalatanii yoo rabbiin na dandeessise anis jala deemee ilaalaa nasruu ni beektan jeetii yaada gola artii Oromooti yuutuubni isaa. Dinas illee walitti dhufuu baannu wal beeknaa Oromoo walitti qabnaa waa hedduu takka walitti qabnaa jaarsisiitiis Oromoodha waan nasruufaan wal eega nasruun wooma nasruufaaf ta'uun isaafis ta'a Oromoon tokko. Kanaaf. Takkanaati irra tana qabannee isinii dhufu. Viidiyoo biraa qabannee hanga isinii dhufnu dhaamsanii qabdanii. Egaa viidiyoo kana sheer godhaa nama hunda biraan nuuf ga'a. Warreen chaanaala keenyaa baariyaa taatan sabiskiraab laayikii sheer godhuun nu gargaara. Nu cinaa dhaabbadhaa. Hangaan viidiyoo biraa qabadhee dhufu viidiyoo kana fakkaatu. Kaan isin irraanfanne. Waan inni irra jirus qabadhee isinii dhufa. Tana biidhutu taasaa baanii hafti jedhanii mire. Saniifin kana jidduu boose malee waan inni irra jiru ni beektan. Takkasiitii hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufu baay'ee isin jaalannaa. Nagaa ta'aa jira.